Namni kara deemaan tokko ituu deemuu laftitti dhihee nama qophaasaa mana cufatee rabbii isaa gabbaru bira qubate. Ol seenee hamma xiqqoo eega taa'ee booda mana keessa asiif achi ilaaluu eegalee qodaa manaa tokkollee keessaa dhabe. Musallaa irratti salaatamu tokkoo fi dunkoo tokko qofatu itti mul'ata. Haala namticha rabbiin gabbaru kana ajaa'ibsiisee akkas jechuun gaaffii dhiheesseef. Meeshaan manaa kee meerre? Eessa keessee jedheen. Namtichis gaaffii isaa gaaffiin deebisee keehoo meerree jechuun gaafate. Kara deemtichis garuu anbar kara deemaadha akkamitti qodaa qabaachuu danda'a jedheen. Aabidichis yeroo kana anis bar kara deemaadha yeroo muraasaaf dugda dachee kanarra kan hin taa'u dhugaa dubbate. Nuti keessummoota dachee kanaa imalaa boriiti. Addunyaa kanaaf haaraa taanee gara jireenya itti aanutti tarkaanfanna. Dugdi dachee kanaa yeroo muraasaaf nu keessummeessiti. Keessummummaan keenya yeroo dhumatte galaa keenyaa waliin gara biyya itti aanutti dabarra. Meeshaa itti fayyadamaa turre namoota birootiif lafa keenye imala haaraa eegalla. Galaan keenya hojii gaarii keenya qofadha. Addunyaan agarru kun biyya keessa imala keenya fagoo saniif galaa nu geessisu itti sassaabbannuu fi bakka ittiin geenyudha. Gudunfachuu irraa jaalalli biyya kanaa nun dhorkin. Bakka ga'uuf murteessaadha. Dammaqaa. Dammaqaa. Nuti keessummaa biyya kanaati. Nuti keessummaa biyya kanaati.